Ara Sumayyaa rabbiin sodaadhu dhugaa rabbi kana rabbiin sodaadhu maalidha waan akkasii indee ara wajjin ufee kanaafan dhiise kun soba dhugaa rabbi kana bay ati viidiyoo irra galgala gadhiiste akka boriisaa inni koo baheetu nan dhufa jee yoomitti arabni qophooftee yoomitti paaspoortii baafatteetu safaana uftee dhugaa rabbi kana maaliif mucaa kana jaanjisita ala rabbiin sodaadhu maali waan akkasii dhugaa rabbi kana ara imimmaan nama amma kana dhugaa rabbii gin gaarii miti ala keefsiif jechuudha ande ilmoon dhiiraa gaafa akkas namatti gaddu dhugaa rabbii gifiidha jechuudha እና ባይተ ኩና አርሲቴ jechuudha dhugaa rabbi kana har'as baatee ani badiin qabu isatu niitii isaa fidatee ufee kanaafi'a eessatti agartee oduu namaadha malee oduun namaa immoo waan namni kana caalaayyuu hin jaa ija keetiin amma nagarretti maaliif naa as baatee immoo isa balleesse kan jettu soba keedha dhugaa rabbii hin barbaaddu ati sobdeetu awwalii gad akka inni jireenya qabatee taa'ee jiraatuun barbaaddu jechuudha dhugaa rabbi kana kanaaf barbaadee naa arguunas jettummoo eessatti si argaree barbaadee fattashaa mana keessa jammarama oddoonni siin barbaanne jira biyya keessa dirasiyyuu deemeera si barbaadu unkaanii Addis Ababa naa si barbaaduufis duubatti hin jenne inni dhugaa rabbii warra afaan isheen beekne dhugaa rabbi kana isheen akka jechaa jirtu amma nan barbaanne jechaa jirti sirriitti ishee barbaadeera barbaaduun iyyuu barbaadu miti dhugaa rabbi kana yeroo baay'ee irra deddeebi'ee naa baay'ee dabbara dhugaa rabbi gochaati goote Sumayyaa baay'ee dabbara andur Sumayyaa nan deeggara ture amma garuu bakka baay'ee tokko na dabbarte jechuudha dhugaa rabbi baay'ee na dabbarte erga kaleessaatii bakka beekaa sinitti mun danda'u hordoftoota kiyya dhugaa rabbi baay'ee na dabbarte rabbi bichaanii waan wajii ishee fi haalaatu yaw maybe waaqni yoo guyyaa tokko walitti isaan fidee nageenya buusanii bakkeetta buutaa kanaaf dubbachuun barbaanne malee dhugaa rabbi kana akka dhaareetti jecha ishee aniin jedhuun qaban ture gen bor yoo araaramanatu bakkeetta fasanaaf jeeni jechuudha gen baay'ee na aarsitee utuun amaariffaa barreessuu beekee garuu dhugaa rabbi kana koomenti baay'een barreessaaf hin ture jechuudha anna dhugaa rabbi kana baay'ee na gubde jechuudha kaleessa Sayidoon akka kana gisee aduu keessatti akkas rakkachaa ture jechuudha baay'ee nama azansiisa si jammar dammoo niitii isaa faana ufee kan isheen jettu sobdeetu jechuudha niitiin isaa hin dhufne dhugaa rabbiin dhufne niitiin aramni faana hin dhufne Sayidoon qophaa masaa dhufe dhugaa rabbi kanaadha naa yoo ufees immoo maal rakkoo qabaa fuudhii haa jechaa turte miti kana dura gisee nagaama turtaniyyuu yeroo akkas piraankii hojjettan fuudhii jechaa turte miti utuma fuudhee maal rakkoo qabda eeyyamtee fiitta'oo si jammar eeyyamtee fiitta maal rakkoo qaba yoo fuudhuu isaan barbaaddu tanaan immoo kana dura maaliif fuudhii jechaa turte ree dhugaa rabbi amma miti kan isaan hordofuun jammaree jechuudha duraadha gisee piraankii hojjetaniyyuu fuudhii jetti yeroo tokko jechuudha so kan wajji ishee rabbi alaatuu fi bargit namni ammoo kun itti gaddeera dhugaa rabbi kana hin beeku bicha akkatti nama gubdii cungaraa nama laatti dhugaa ginni Sayidoon akkamitti ani beeku ani iyyuu dhugaa rabbi kana baay'ee na gubde jechuudha inni immoo akka bakka aaru beektu nuyiyyuu warri lafaayyuu akkas gubanne bargixxatu namni koomentii aan barreessu kun lafatti ishee arge rukutaan isheen jeessa jechuutti namee namni dhugaa rabbi kanaa jechuudha baay'ee na gubde anaani hojii ishee rabbi haalaatuu fi dhugaa rabbi kanaa garuu cubbuun mucaa kanaa guyyaa tokko lukaan si dhaaba Sumayyaa gabbash ወንድ ልጅ ነው ምናምን ጀት ይሁና ኢሳይዶ እኮ ወንድ ነው እንኳን ቀረሽ ደግሞ ኡጋ ረቢ ሲተፈ መለ እንኮ ኡጋ ረቢ ከና ዱበርቲ በሬዱ ሺፉ ደንዳ ዲረ በሬዳ ዳኩም ቤክቱ እና ከናፊ የቹዳ ምክንያቱም በርባዱ ኢሲቲ ጆሌሳ አገርሲሲ የረቢን ሶዳቴ ዱጋ ረቢ ከና የረቢን ሶዳቴ ጆሌሳ አገርሲሲ ግፊዳ namni kun tuwaate tuwati waataate garuu seenaatti hafta dhugaa rabbiin talanana
ኧረ በስመአብ jarri warri soddaa kun baay'ee cimoodha dhugaa rabbii kanaa jechuudha. Harakaan isaanii baay'ee ulfaata. Ammayyuu shakkisiisa. Sumayyaan ikkoo Yemen jiraachuu dandeessi yeroo ammaa hin beekamtu. Salaabii taate akkoo asitti yoo argitan amma iddoo biraatti argitu. Bageetaa biyyeessuus dhugaa waaqayyo waammoo keessa jira mucattii keessa qofaa ishee miti. Hin beeku qofaa ishee miti waan ta'e keessa jira makaa qabdi jechuudha. Jinni faana makaa qabdi dhugaa rabbi kana salaabii ta'ee fu'ee bahee deddeebi'ande namni nagaan akkasii ajettumoo amma hin gadda viidiyoo sanarratti akka kana boossee ijoolleen si barbaadu jettee boossee ammoo gaafa akkas gootu dhuguma nagaadha jettuun talli kun.